Ati duuba ogummaa ni qabda. Ati duuba ogummaa ni qabda. Haga asiititti. Haga lala haga asiititti. Hanga isaa. Haga asiititti. Namni dubrummaan asii maal gooti as jadje irti. Ilmi namaa durbummaa asiin qabaata malee achi bichaadhaan miti. Akkamiin yaadda kutaamee qabaata. Dubrummaan asitti uumamtu malee achitti uumamtu warri. Rakkoon nama kennaa laalamee jiran bara rakkoo nama kennaa. Ati walumaa galatti hin qabda. Jaartiin xiyya akkasitti hayyamtee deeme laali waan aan jette ilaala. Maal onni ilaaltu adane shiroodha qayyi waxiidha moo allichaadha kaate na laaltee kaate na fuutu. Ati duuba ogummaa ni qabda. Haga asiititti. Haga lala haga asiititti. Hanga isaa. Haga asiititti. Namni Akkamitti ulfeesse. Wakkaabee. Akkamitti ulfeesse. Maalitti jirtan? Waan hin jedheefin qabaa nara qabaa jedhe Mubaarak Musammaa tokko. Qixaatii gaafii isin gaafadhaa. Qixaatii ta'e ilaan gafuritti himadhu gaafii biichaa miti kan hin fedhan keessaa feeladha. Okay, rakkoon qabu. Qixaatii tokkoffaa jechuudha. Gaafiin tokkoffaan jechuudha. Dirqamatti jechuudha. Dubartoota miidiyaa kanarra beektan irraa keessaa dirqamatti jaartii namaa fuudhi odoo isin hin jedhanii jaartii eenyu fuudhu feetan. Jaartii namaa fuudhuu qabdoo jedhaniiti. Lammaffaa. Qixaatii lammaffaadha jechuudha. Singiloota asirra jirtu kanneen keessaa takka fuudhaa odoo jedhaniiti eenyuun fuutan. Warroota singilii asirra jiru warra singilii asirra jiru kanneen asirra beektan kanneen keessaa. Maalittan beekareen? Maqaa isinii warra singiliyaatti warra jaarsan qabne? Yaa. Okay, singiliyaatti walumaa galatti warra jaarsan qabne? Warroota sanniin keessaa nama tokko fuudhaa osoo jedhanii eenyuun fuutanii. Lammaffaa. Qixaata lammaffaa jechuudha. Sadaffaa jechuudha. Sadaffaani. Sadaffaa. Sadaffaa ammoo jechuudha maal gootan ka sadaffaa torbe tokko profaayilii kiyya kaa'attan. Maal ta'u? Jechuun qixaatiidha. Torbe tokko profaayilii koo kaa'attanii. Tajaajila. La sanni hini makaa guys yoo san gaafadhe sanni hima laa. Tajaajila. Durbummaa fudhattee beektaa jedhee. Laa sheekonni obsa qabdi waan ta'eef tan fudhanne qofa jetti guys dhiisaa laa san hin gaafadhu. Tajaajila ta'u profaayila. Okay, ta profaayila qayyaraa. Qixaatii sadaffaadhaa gurra murtani. Gurra murtanii. Gurra kam? Kan. Tajaajila. Okay, qixaatii sadaffaadhaa soogiddaan afaan lulluuqattan. Isinii qallalta. Soogiddaan afaan lulluuqattanii teettan noormaalii taatanii. An soogiddi qaamana kanan jiru mana keessa jiraate nin barbaade ji'a sadiif deemna. Nin barbaade. Maan nyaattan qofa ka soogiddaan keessa hin jirru. Ani nyaatan ku gara dhugaa yaa jaartin na bira hin jirtu achas godhadheen meeqa. Eessa godhattanii? Ana qofaa jiraam jireen mana keessa. Alaa nyaattanii galtan jechuudha. Ani gaa nyaatanii galtan jingaa anaa miti amma ka jiru. Okay, alaa nyaattee galtaa. Yeroo gari asitti godhadha. Yoo deeraa keessa jiraate ilaala. Okay, qixaatii arfaffaadhaa ammoo jechuudha kana kaa'attan.
Aye. Okay, tadi sadian kana kesa. Kalamma bara jaartii lammaffaa ijaatuudhaaf dubara geemerg. Feemasoota asirra jiru keessa nama tokko fuudha osoo jedhanii eenyuun fuutanii jedhe. Dubartii asirra jirtu keessa feemasiilee taatu ta'uu billee baattu rakkoon qabu. Haadha faatee. Tamma dhugaa jechuudha tamma keessa rabbi beekuu hundanii beeka. Wallaa hunda keessaa osoo fuudhiyanii haadha faatee tan fuudha. Okay, tan guys. Akana kitaati jala. Gaaj ammaraan warri kaameera wallaahi wabillahi dhiifama isiniin godhu warri mana kiyya jala teessanii achi ishii ayyaa jala teessanii kaameera wara. Guys, koombiidhaan jedha hundi keessaniyyuu. Taa godha guys, taa godha. Ani silaa dabbii addaatiin irraa isinii fuudha. Taa godha harka nan buusin afaamini taa godha miskiin bilaa gizee sadi takka lama sadi. Namni haadha faatee fuudhee oo barra jannata keessa jaraa bar. Silaa ramarayim. Yaa warra kaayiroodha rabbi sinaa qajeelche. Bira ta'a jannata bira. Guys, taa godha hundi keessaniyyuu. Guys! Share na gugara hundi keessan koppiliinki itti naamudda. Adabbiidhaan adaba please hundi keessan. Obboleessi kiyya karaa duuba. Mootii saamee. Family birazarii kiyya jechuudha akkuma kudhan galu waan xiqqoo taafeef jechuudha abdii goo jechuudha toophii ragga qaba fooloo godhaa fi itti naa dabalama namni kuma takka kuma kudhan galee keekii muruu hedha achumaan biiftuulee fooloo godhaa toophii irratti gaayis fooloon isii irra jala gadirrate namni dhibbi lamaatti dabalama. Sagaliin baay'isa warri sagal keessaa qabdan sagaliin baay'isa. Ababaa sagal gaayis namni garagaraa abaaboo sagal. Sagaliin baay'isa. Namni garagaraa abaaboo sagal. Kuma lamaan naaga. Namni garagaraa ababaa sagal naafu ta'a. Ababaa sagal namni garagaraa abaaboo sagal. Thank you galatoomaa. Manguddaan kaayirootti ergamtee jeerti jan. Haa? Anan biyaa kwan. Maal jedhanii? Koppiliin aboo sagaliin baay'isa sagal. Yaaboo dhaqqabdanii dhibbuma shaniin isinirra jira warri kalootaa lama qabdan bee wal darba kalootaa lama warri qabdan. Lama warri qabdan. Bismillahirrahmanirrahim adabbiin adabsiisa wabillah aleeka. Yaa? Guys, akka harka isaan buune baaf bannaa taa'u. Yeroo sadi qofa taaf gootan guys. Sultii. Guys, asirratti tira dabiliidha guys, dabal. Kana raal ishiin kana yaammataa jirti yaa. Guys, dabiliidha family gifti kama dabal. Diaspora jettee maqaa ittiin moggaafatte. Guys, dabiliidha family. Family dabiliidha wal gargaara. Dabilii lamaan baay'isa. Guys, dabiliidha. Kara wal gargaara guys, waan xiqqoodhaan ol kunna wal gargaara. Warri keessaa qabdan. Yaa soofta warri mana kiyyaa kun rabbi isin haa laaffisu wallahi. Family dabiliidha. Mukaan taaptaabiin keessanadha maashaallah taaptaaf godhaa jirtan homaan jettani sila akka baay'inaati garuu taaptaaf godhaan jirtanii taaptaaf godha jabaadhaati taaptaaf godha ustaasni harkaan nagaannaan naa dhumatte rabbi ilma siif kennee aqilii hin dhoorgatinii akkamitti ilfanaaf kennee aqilii dhoorgadha gaayis akka aqilii godhatutti guddisa. Akka ishiin taraatan immoo itti muddaame taaptaabiin itti muddaa sheerumatti na muddaame. Kudhaniif duwwaa moona gaayis jabaadha taaptaaf godhaa hundi keessan. Ol seensi fadheetan cilee matarra kaachisan gagganan dhufuuti taaptaan naatti mudda. Ustaaz maaf hin lammeeffatinaa isin? Sijamir bakka kanatti bari yoo lammeeffatan shari'aan illee rakkoo hin qabu bakka. Dalagadha ofiifu. Why maybe next game sulti rabbi jedheeti asirra baabura takka osoo eenyu lammeeffadha. Isin lammeeffachuu qabdanii barjaar jechuun eega isin amma da'umsaaf deemte sila osoo lammeeffattan shari'aan bakka kanatti eenyu lammeeffadhaan siin jee bar. Tama qalbiin isin yaadde.
qalbiin nu yaaddi haadha faateeti gaa. Ustaaz anillee fe'emmasaa isinillee fe'emmasaa wayi mana keenya keessaa ibiddi aaraare. Keessatti wal keenya torbaan ofnee deebina. Keessatti wal keenya torbaan ofnee deebina. Tiktokii moo? Takkii baa Ah. xayyaaraan.